ashamaa jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya. Arraan tan mata dureen qabadhee isin dhiyaadhe waatsaappii keessatti chaat baaqaafiidha. Waatsaappii keessatti chaat baaqaafii yookaan immoo chaat baaqaafii keessatti indi to indi encrypted in WhatsApp kan jiru jechuudha. Indi to indi encrypted on WhatsAppii kana akkamitti akka dalagu jechuudha. Faayidaan isaa maali? Yeroonii fi ati bilbila kee jijjiirte jechuudha. Bilbila kee yoo jijjiirte Gmail yookaan immoo email irratti suuraan namni si ergee fi haasawni namaa wajjin haasoyte hundinuu viidiyoon namni si ergee fi haati namaa ergite hundinuu achi keessatti akka walitti qabamu jechuudha. Bilbila kanallee yoo jijjiirte bilbila biraa yeroo bitatte Google Drive irratti siif bu'a jechuudha. Google Drive irraa argatta. Kana ta'uudhaaf wanni huni akkasitti gaasii dalaguudhaaf email qabaachuu qabdaati. Bilbilli kee bilbilli ati harkaa qabdu jechuudha. Email banamuu qaba. Email abbaan fedheewu email kan Play Store banan san jechuudha. Isuma sanii sanni qaba namuutu isa san Google Drive irratti sii gabbuusaa jechuudha. Akkamitti akka inni nu gabbuusu isaan goona chat baaqaaf bakkeetti. Amma WhatsApp seenna tuqaalee sadeen mataa gubbaa jirtan tuutaa jechuudha. Tuqaalee sadeen mataa gubbaa eega tuuta booda ilaal gara dhumaa kana gad deemteeti settingii tuuta. Settingii eega tuuta kana fuula kana sii fide jechuudha. Gad deemteeti chat bakkeetti sana tuuta. Kana oguu kana sii fide gad deemta chat baaqaaf kajoo kana tuuta jechuudha. Chat baaqaafi kana tuuta isa xiyyaan arafarraan laal xiyyaan ol garagalee jiru kana jechuudha. Oguu kana tuuta booda fuula kanarra dhuftaa jechuudha. Indi to indi encrypted backup of jamaya oni goota jechuudha. Isa kana oni godhuudhaaf paaswordii si gaafata jechuudha. Paaswordii kana garuu dagachuu hin qabdu. Paaswordii kana dagachuu dhabnaan yeroonii fi ati emaila kee bilbila biraa keessan neeyite paasworduma kana bakka tanan neeyita haala saniin wanta hundaa harkatta jechuudha. WhatsAppiin ta'e akkasuma guutuu si deebite jechuudha. Amma WhatsAppiin ta'e lakkoofsa yoo jijjiirte maali bilbila yoo jijjiirte WhatsApp isa lakkoofsaniin eeguu banatte wanni namni amma dura sitti erge hundinuu akkasumas si as deebiti jechuudha. Achi keessa harkatta. WhatsAppiin tun si jalaan baddu akkasitti WhatsApp ta'e achi jala harkatta jechuudha gabaabumatti. Kana gaama oonii goona amma hiyyarratti oofi jira laal. Indi to indi encrypted backup of jira. Kana on goona jechuudha. Amma asirratti ooni godhii jira. On yeroon godhu paaswordii itti galchi amma. Paaswordii itti galchina. Fakkeenya paaswordii maan akkanatti itti galfadhaa jechuudha amma. Amma laal qubee yoo xiqqaate qubee takka itti naqiyya. Yoo xiqqaate qubee takka itti naqiyya. Oo haa jennuun imma Oromoo jechuu barbaanneeti. Oo arrii gooneetuma. Lakkoofsa keenya itti galchina jechuudha. Maan isin garsiisuudhaaf lakkoofsa isinii fi nama fakkeenyaaf 23 45 dhumarratti 23 45 jenneen dhumarratti yoo feene yaa goona jechuudha. Oromiyaa jechuudhaaf yaa kanaas yaa xiqqaa goona akkana kunoo irra deebii jammas type here isma duraan itti barreessan irra deebitaa jechuun maal 23 45 jalqaba kanarratti o r dhumarratti yaa create yaa malaan ayyee amma kanatti oonii goonee jira jechuudha. Indi to indi encrypted on jee jira laala asirratti gan deemteeti maantana backup to Google Drive jechuudha. As to ita jechuudha. Amma laal never jaa only when I tap backup jaa wanti san yeroo akkam akka gabbuutu barbaaddaa sin jamma. Fakkeenya amma naafi ati walitti waa ergina wani naafi ati walitti ergine tun yeroo akkam akka Google keessa naa seentuun barbaadan Google Drive keessa akkamitti akka seentu yoon barbaade isa kana keessa hin filadhaa jechuudha. Never yoo jee gonkumaa'u jechuudha amma numaa'u gadi naqu jechuudha kun. Only when I tap backup yeroo nan backup qubaan akkas tuqe qofti akka wanti san naaf gad dabartu Google Drive keessatti akka dabartu
jechuudha won. Inni itti aanimmoo deeyilii jedha guyyuma guyyaan jechuudha guyya guyyaadhaan wanni namni sitti ergu akka achi seesa sii seentu yoo barbaadde. Inni dhumarra jiruutti ka'aanu jechuudha wiikilii jedha torbee torbetti manzilii jedha waan baatiidhaan. Kanaafuu nuti immoo akkam goona only when I tap back up hajau yoo goone sarakoo qabdu ammoo deeyilii hajau kanaatu irra filannaa jiru deeyilii kana filannaa jiru kasi dabarra jiruun deeyilii anammaan tana jiimeela lamaan qaba jiimeela lamaan keessaa kamirratti naan jaammaan tana kamirratti si godhaa jeeta kanatti as bitee jira isa jalqabarraa kanatti irratti ol deeffadhaa yookaan waan irratti deeffadhaa jechuudha kunoo isaan irratti jee nama hayyee ammaasis wanni nu hafe daataa hadhatte jechuudha cellular lan back up using cellular kajo kanaat ooni godhatta kanatti karaas including video ja video leo taate yamma video leo taate akkasitti nu dabartu godhuu barbaanne hono astuuna haala kanaan google drive keenya honoonaan asirratti nu dabarsaa jechuudha kanaafu na hordofaadhaa horaa bulaadhaa video kana namni dhageeffate jechuudha video kan namni dhageeffate subscribe gootu malee biran dabren subscribe godhi like godhi comment ammallee waan barbaadu irratti kana qofa osoo hin taane waan barbaadu waan biraati irratti illee comment ergadhu video mataa keessatti illee barbaadde video dalageensi ergaa jiru amma yerooniif waan kana akkasitti ooni goote booda laa yeroonan baaqaapi waan tuqe yeroon ijoo san kana laal yerooniif ati kan bakka tana tuqe kana goote laal amma haala kanaan dabarsu jira jechuudha amma waan namni ergisan laal Google Drive irratti akkana dabarsasiif ati bilbila kee jijjiirtus hogguu email kee bilbila biraan neeyite bilbila biraa san keessatti WhatsApp si banamte hogguu WhatsApp bante passwordii ammaan ta'an itti godhe kana yoon dagadamuu argachuu hin danda'u passwordii kana dagachuu hin qabu jechuudha passwordii kana osoo dagachuu hin qabaatin itti naqee passwordiin kun naa wal fudhannaan suuraan namni na arge sagalee namni na arge viidiyoo namni na arge wanti hundinuu WhatsApp nama sanii na jalaan badduu jechuudha akkasitti barnoota biraa qabadhee hanga isin dhiyaadhutti nagee han jiraadhaadhaan isinin jedha.